የለሚ ኮራ ክፍለ ከተማ አመራር የሆነ ሰው የተራ ሰው ዝም ብሎ አንድ ግለሰብ ሳይሆን የምትመለከቱት ሰውዬ ይሄ ሰው አብዮት አየለ ይባላል። በለሚ ኮራ አዲስ አበባ ለሚ ኮራ ክፍለ ከተማ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነው። ይህ ሰው በፌስቡክ ገጹ ምን አለ ተመልከቱ። የክፍለ ከተማ አመራር ነው። ይሄ ሰው ምንድነው ያለው? ቻው። ይሄ በፌስቡክ ገጹ ያለው ቻው። በዚህ መንገድ የአማራ ተወላጅ ነው ብሔረሰባዊነቱ አማራ ነው ያሉትን ሰብስበው አዲስ አበባ ያሉ የኦህዴድ አመራሮች እንደዚህ የሸኙት ሲሸኙት kuni dhiheenya kana baajaaji dhoorkaa finfinnee keessatti taa'amee fi akkasuma wantoota gartee namoota seeraa ala kara finfinnee seenan godaanaan parsantiin 96 finfinnee ala kadhiyoo daanachi jettu san jechuudha. Kana irratti kan isaan jechaa jiranii ተደብቆ አይደለም ሸኝተናል ቸው ሌሎቹንም በኋላ ጊዜ ሳገኝ መለስበታለሁ። እያንዳንዱ የፖለቲካ ኃይሉ በተቀናጀ ሁኔታ ሸኝተናል ላይመለስ ሄዷል ይሄን አድርገናል እንደ ኩራት ነው የሚጠቅሱት። በዚህ መንገድ ፓክ እየተደረገ ሲስተማቲክ ጄኖሳይድ የሚያ ቆማለው በጠቅላይ ሚኒስትር አርበን ፖለቲክስ ኢላሉት ስንረጀራ ደገተሙን ቀቡ ከንጀተን ስሪ ኢላለሙት ረጀራት አርበን ፖለቲክስ ቢኮዝ ሴንተር ኦፍ ፖለቲክስን ቢየከና መጋሉ ተከሰ ከንጅሩ ሲያሰ ቢየከና yukamurteesu መጋሉ ተ የዚህ ነገር ፖለቲክስ መጋለ ኬሳ ጀቹን ነምበር 1 ዲሞግራፊ የህዝብ ስርጭት ማለት ነው ይላል። ይሰረት እዚህ ላይ አንዱ ቶኮ አችዲቡን ቶኮስ ዲቡ ቶኮ ፈየደኒ ቶኮ ሚዱ ዳፈቱን ተይ ዋን ባዬ አከ ኦሮሚያት ወጀቻ ከጀሩ ኦሮሚያ ብዙ ነገሮች በተሞችንስ ባዬ ጋር ያስፈልጋል ይላል። ዋን ባዬ በቂ ነው ገሩዱ መጀቹሚት ጋሃደ የቹሚት ዋንቲ ጀልቀምኒ ባዬ ጀጀቤሳ የጀመርነውን አጠናክረን መቀጠል አለብን። ኡመተ ሶማሌ ረቡቀይ ከሶማሌ በሸኒ ወንቀሉት ከ500 አኩመታኑ ታኔ ዲብኔስ ማልጀኔ ገማብ ገመና አቦቲ ገዳ ቢጃርሶ ተደነጅረን ቀበኔ አኩመ በረሰነት አራራስ ጀኔ አመኔስ ዱንገኔስ ፈጥረን ኢዶ ዱሮ ትረንቲ ዴቢሱን መደንደኝ ተሩበት ቦታ ልንመልሳቸው እንችል እናቴ ዴቢሱን እንደንዳም ዴቢሱን በርባኔ መመለስ ይቻል ነበር። ረክነ ሰነ ጨራት ገደረ ያንን ችግር ወደ መልካም ኩማ ኦሮሞዳ ለኦሮሞ አንድ ረክነ ሰነ ጨራት ገደረ ድለውጣን ሐራስ ረክነ ረጅሩ ገሩ ዛሬም ችግር ባዲያን ኩበቺስኒ መጋለ ኩበቺስኒ ጀረከ ነበር ከተማን ያሰፈርናቸው አልተቆጥ ኡመተ ኩማ ዲበሸኒ ጊዜ 500 ሺህ ማዩ ናኖ ፍንፍኔ ፊ መጋላ ፍንፍኔ ዙሪያና አዲስ አበባ መጋላ ፍንፍኔ ከሱ ኩማ ጃገሽኔ ጀረ ከተማው 600 ሺህ አስፈረናል። ናኖ ፍንፍኔ ዱዋሚ አዲስ አበባ ዙሪያ ብቻ አይደለም ኡመታ እቺ ቡቀ ከና አዳ ተፈናቀሉ ናኖ ከና ከንም ቤት Videoon amma jarri agarsiisaa jiran kuni namoota naannoo biraatii miskiin harka qalleeyyii namoota baadiyaa kan adda addaa qindeessanii naannoo Amaaraatii bakka adda addaa irraa guuranii Finfinnee keessa fidan. Oromoon karaa kanaan qeerroon qabsaaheetiin waggaa 3-4 wal jala qabsaahee wayyaanee karaa kanaan kuffisee nutilleen tartiiba sanirra deemnee mootummaa kana humnaan cabsineetiin aangoo qabanna kan jedhuudhaan Finfinnee keessa namoota hedduu fakkeenyaaf Adaanach Abeebee parsantii 96 godaanaa Finfinnee keessa jiru bakka biraa irraa kan asitti gadeedha kana qorannoodhaan irra geenne kan jedhuudha. Akkasuma bajaaj Finfinnee keessaa dhoorguu ni yaadattan kunis maalinni namoota moggaa irratti bu'u naannoo biraa irraa fidanii akka gartee Finfinnee seenuudhaaf ati eessa iftimaa deemta akka agartee waan akkasii hin gaafatamne moggaa irratti Finfinnee alatti buusanii akka nama magaalaa fakkeessuudhaan achirraa fuudhanii Finfinnee as fidan bajaaj dhoorguudhaa fi akka ammaa kanatti kan geeggessu kanarratti duula bal'aa Oromoo ammoo bakka biraatii fuudhanii kan gaafa gartee Lammaa Magarsaa fa'aa godhanii san fakkeenya godhatanii jechuudha. Amman tana ammoo achi keessaa saba biraa maqaan dhawukaa fuudhanii zarcafcafaadha akkanatti achi keessaa yaasaa jiran. Oromoo ammoo akkanatti Finfinnee qubsiisaa jiran kan jedhudha. Nuti ammoo biltsiginnaa tanamee maal irraa faarsinaa maal isaanii ammoo abaarraa akkam goonaa waa hin biltsiginnaa kuni lafee kokkatti rakkatte nuti ta'eeti jira akkamitti kan jedhu adda isiniif baasa. An Abduu moobaayila biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyya dhuftan isiniin jedha. Viidiyoo kanaa gara geeffattanitti komantiin barreessina. Namoonni tokko fakkeenyaa fi biltsiginnaa nuti hin faarsin oppodiyoo nuti hin faarsin oppodiyoon afaan qofaa waa'ee afaan isaaniitti nuti hin faarsin kan jedhudha. Arra faarsuuf illee miti qeequuf illee miti yaada kiyyaan ibsadhee nuti yeroo hundayyuu sagalee uummataati yoo biltsiginnaan tunis yoo kan qajeeltu taate nuti maal irraa eeyna ka jedhusi waan nuti irraa eeynu waan hawaasa keessa jiru gungummii hawaasa keessaa dhageenyusi gurra isaan buufneeti yoos deebanii kasirraa hin taate jechuu kiyya akkasuma ammoo
Ormi maal akka jechaanii jiruuf akkuma agartan kana fakkeenyaaf amma warra 360 dhiheenya kana wanni isaan oofaa jiran waa'ee viidiyoo Joohar dhiheenya kana bakka irraa kaanee fi haala amma keessa jiru haala qabsoon itti deemaa jirtu ka jedhu viidiyoodhaan bifa dookumantiiriitiin katabbii bal'aa inni dhiheenya kana viidiyoodhaan facaasessanii bal'inaan sanillee wal jalaa fuudhaniitti hafarsaa jiran jechuudha. Amma lammaa Jooharii Abiyyis waliin dalagaa jiranii kan jedhudha jechuun tokko godhanii amma fakkeenyaaf akkuma agartan kana lammaa irratti xiinxallaa akkanatti lammaan faa ka dubbate kun ragaa qabnaa amma san mirkaneessaa jiranii warra achi keessa jiru kan saba biraa achi keessa baasanii amma qaan dhawukaa saba biraa achi keessa baasanii kan isaanii achi keessa qubsiisaa turanii ammallee qubsiisaa jiranidha. Walumaa galatti duula bal'aa warra biyya bulchaa jiru kama waliin bulchaa jiran bilisiginnaa naannoo Amaaraa dabalatee duula bal'aa isaanii irratti baranii jiran jechuudha. Amma ani wanni waa'ee kana isinii kaaseef maal seetan warra badhaadhinaa kana warra ama biyya bulchaa jiru waan taanetu jira lafee kokketti rakkatti tabaanan takka taane akka gartee warra badhaadhinaa kana Oromoodhaaf waan gaarii hojjetaa jiranii warra kanaan walitti garagaran dhugaadha akka waggaa takka duraa yookiin ammoo waggaa lama duraatii miti waggaa takka dura waggaa lama dura maqaan Minilik jedhu qofaaf ni duuta bilisiginnaa miti maqaan Minilik jedhu qofaaf ni duuta har'an tana wanni sun hundi faallaa ta'ee sirni durii sirni kaleessaa uummata keenyaaf hin tolle har'as hin tolu borus hin tolu kan ji'u ifa bilisatti isaan iyyuu balaaleffataati. Akkasumatti ammoo warri faallaa sanii kan sirna san barbaadu isaan kana balaaleffataa jira. Numaa walitti maqanii maqaa Oromummaatiin waliin nu balaaleffataa jiranii jechuudha. Garuu warri ammoo maqaa saniitiin hidhame Oromoon ammayyuu hidhaa jira jechuudha. Amma kanatu wanni lafee kokketti rakkatte an jechuun jiruuf maalinni osoo akka kaleessaa san bakka kaleessaa san isaanii waliin jiraatanii tarii maaltu nun gahee jenneeti callifna. Yoo ammoo akkanumatti kan callifnullee taate warri kuni akkuma beeku lugaama itti godhatee warra kana dhiibeetiin uf harkatti deeffataa nutillee jara kana qabachuu silaa ni dandeenya. Garuu wanti rakkoo nuti ta'e osoo hogganoonni meeqaatan mana hidhaa jiran ammayyuu hoggantoonni Oromoo kan paartiilee siyaasaa adda addaa fakkeenyaaf hoggantoonni ABO HD warra akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa ammayyuu kanatti amanni murtiilee bilisa jedhe mana hidhaa keessatti dararamaa jiran jechuudha. Jooharleen amma dura gaafatee ture. Akkasuma gartee gaafa ABO waliin hin mari'annaa caffee irratti dubbatanis mee waliin mari'achuu kaasuun ni simannaa garuu mallattoo kana uummatallee waan gammachiisu warruma hidhaa jiru kana hidhaadhaa yaasaa hidhamtoota siyaasaa hidhaa baasaa ka jedhudha. ABO'nis warra isaan shanayanii kunis kan gaafate jechuudha. Jooharleen dhiyoo kana waan kana gaafatee ture jechuudha. Haga ammaatitti waan godhamen fakkeenyaaf warra diyaaspooraan biyya alaatii duraan dubbatu kan faallaa isaanii deemu kan isaan qeeqaa ture warri akka abbaa giddifaa haga ammaatu mana hidhaa jira. Kan ammoo isaan faallaa isaanii deemu miti gosaaf gosayyuu walitti buusaa ture kan akka Yoonii Maanyaa amman tanayyuu biyya san keessa shaashaa jechaa jira. Kana hedduutti gartee ajaa'iba ta'e jechuudha. Mirgi dubbachuudha ammayyuu warra kaaniif kan afaan kaaniin dubbatu kabajamee ammayyuu kan afaan Oromootiin dubbatu ammoo mirgi hin kabajamne. Akka waan gaarii nuuf dalagaa jirtanii jabaadhaa hin jenne ofii isaaniitiifuu tokkoon ta'an Ara Lammaa fi Dr. Lammaa fi Dr. Abiyyi waliin jiran fakkeenyaaf garaagarummaa irratti wal dhabanii mikaleessa. Garaagarummaa lakki uummata keenya akkanatti hin ta'u lammaan akka san hin taane nuufis hin taatuudhaan adda baanii miire. Akkasuma fakkaata viiyoo irratti illee Dr. Lammaan dubbate kanuma. Har'aan tana hoomaa tokko hin taane yeroo Ormi waliin dhagaa tokko chisanii darbataa jiru kana. Joohar Lammaa Abiyyi jedhanii bar Joohar yattaa paartii mataa isaa qabu Ofeekoo paartii jedhamu kan mataa ofii kartee ka paartii biraa keessa jiru. Joohar Lammaa Abiyyi waliin hojjetaa jira waliin nu balleessaa jira. Warri siyaasa lummuxiidha warri gartee fakkeenyaaf ana malee biyyi sun hin jiru. Minilikii Haayile Sillaasee deebifna warri kun gosa hin qabu. Oromoos ta'ee ni jira isaan keessaa akkasuma saboota garaagaraa keessaa jiraachuu danda'a. Murna muraasa illee yoo taate ni jirachuudha. Oguu kana jedhu saba tokko jalatti xiyyeeffadheeti miti jechuudha. Waan bal'inaaf Amaara ta'eef Amaara jechuu dandeenya malee jechuudha. Kanaafi Ormi akkasitti dhagaa itti darbataa jirra. Ormaa wajji dhagaa itti darbatuunis nu dhibde. Waa'ee warra kanaa isinii hime jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf ijoolleen afaan Amaaraan dhageeffanne walumaa galatti waan yuutuubaroota afaan Amaaraa kan feesbuuk irratti haa ta'u tiktook irratti haa ta'u amman tana duraan shanee Joohar jedhaniimi amman tana bakka shanee Joohar jedhu san hagasuma takka Abiyyi Lammaa Adaanachi Shimallis jedhaniiti irratti duulaa jiran jechuudha. Ammoo kanarratti osoo gochaan ka godhamu taate Shimeen waan dubbate takka jira. Mee viidiyoo isaa xiqqashaa kana waliin dhageeffanna. Biyya kana keessatti aadaan taanetu jira. Kan saaniiti. Kan kee immoo kan waliiniti. Tamna kana dur darbe. Awwaallee irra sana. Lammaffaa bakka oduu sun. Nama biraa dhiibuudhaaf nama biraa miidhuudhaaf miti itti akka itti fayyadamu. Inni itti fayyadame kaan hin fayyadamis. Kaanis hin gargaaru. Kaanis ofitti siksee jiraachisa. Akka uummata keenyaa kan ofitti qabu ofitti siksee jiraachisu hin jiru. Kan jibbinu abshaalummaadha jechuun ana abshaalaati gowwaadhaa jettee qe'ee namaati saamicha gaggeessitu jibbina malee sirnoonni darban uummata Oromoo addaan bittinneessaniiti kan garafan kan cabsan
Amma sawwiin isaanii guddaan tokkummaa Oromoo diiguudha. Amantaadhaan gosaan. Amma waa'ee araaraa ni dubbannaan kaaninaan iskiriir yoo Oromoon tokko ta'e probleemidhaa jedhanii yaadu. Kanaaf kan walajjeesse kan wal miidhe nuyi. Walitti araaramnu rakkoo keenya hiikkannuu an jedhne nuyi. Maaliif haarusaan ifadha. Keessaa hinaaru alaa hinaaru. Maaliif giluun uummata keenya hapheen uummata keenya walitti fagoo deemsisuu danda'u tokkummaa akka ta'e hin beeku. Kanaaf uummanni keenya tokkummaan akka araarri akka bu'u. Garaagarummaan siyaasaa ta'ee jiraatu. Namni qawwee qabatee wal dha'uun irra hin jiraatu. Qawwee bira wanti nu geessu tokko iyyuu hin jiru. Qawwee bira wanti nu geessu dhufe hundi keenya iyyuu wal tokko taanee qawwee qabannee kaana. Takkoon hin jiru. Qawwee dhaasitti wanti kunummaa ammanuu akka jirutti leetaas du'eeti. Isaafoo tokkummaa keenya jabeessinu. Ni gaashime shimeen kun kaa'itti caccabseetu maal jechuun adii dubbata yeroo adii dubbachuu kana warra kanatti adii namni haga isaa jibbanii qabanii bar bilisiginnaa keessaa nama haga shimee jibbanii qaba warri kun jechuudha maaliif adii dubbata dubbima kanatu nutti hojiirra nutti oola jedhaniitiin akka malee jibban jechuudha shimee garuu hojiidha mee hayyee nuhi kaleessa kan wal lolee kan wal ajjeese kan walitti diina ta'e nuhi ammoo dhiiga tokko nuti ni araaramna jedhe isaan maaltu isaan gahee bar dubbiin silaa ganuma ture mee kan bosona jiruun araaramuudhaaf kan bosona jiruun walii galtanii akkaataa ulaagaa itti walii galtanitti araaramuudhaaf yoo dhuguma araara dhugaa san kan godhu deemtan taate jechuu kiyya san godhuudhaaf hatta sanumayyuu asittiyyu sanumaa asittuu mee warruma hidhaa jiru hoggantootuma hidhaa jiran kan siyaasaa hidhaman kan karaa nagaatiin qabsaa turan kan ABO HDdha warra akka Abdii Raggaasa kan akka Lammii Beenyaa meeqaatam qeerroo 100 oltu hidhaa jira Jawhar fakkeenyaaf gaafa dhiyoo federaalaa miti Oromiyaa qofa 100 oltu hidhaa jira ka jedhu hiikaa ka jedhu gaafatee ture jechuudha Jawharisi waa'ee tokkummaa jettan kana ummata gartee afaaniin qofa dammayfatuudhaaf yookiin ammoo waan warri isin irratti duulaa jiru kana jala ummata kakaafachuu qofa osoo hin taane dhugaadhaan yoo kadeemuuf deemtan taate yoo garaagarummaa siyaasaa keenya lafa keenya Oromummaadhaan tokkummaa kayyatan taate warra garaagarummaa siyaasaatiin hiitan san hiikaa hoggantootuma hiikamee kan ABO'dha ka jedhu Jawharleen barreessee fitu jechuudha. ABO'leen wama kana gaafa fakkaatu gaafate ollaanis jechuudha. Waboonis jechuudha. Amma wanni ani lafee kokkee isiniin jedheef maalinni dhugaa dubbachuu fi jechuun ammallee hojii bareedaa jarri hojjetanii himachuu fi miti ni faarsa fakkeenyaaf amma Adaanech waa'ee Finfinnee kanarratti hojii bareedaa hojjetaa jirti. Hojii bareedaa hangana hin jedhamne hojjetaa jirti. Wanni kun homo Oromiyaa keessatti ta'e waan addaa isinitti hin fakkaatin mirga namaa dhiibuuf miti. Fakkeenyaaf magaalotuma Oromiyaa keessatti yoo namni sun dhalata achiin ta'in ka adireessa hin qabne achi keessaaf gaafatanii magaalaa inni itti dhalate kabiraa geessan jechuudha makiinaadhaan guranii. Warri kun ammoo baadiyyaarraa Finfinneetti galame jechuudha. Maaliidhaaf gaafa waan tokko barbaadan walii bilbilanii akkaataa itti waliin socho'an leenji'anii lafaa qaba waan ta'eef akkasii socho'aniitiin waan barbaadan san hojjechuudhaaf jechuudha. Hatta kan Oromiyaatu akkas godhaa tura waggoota 2-3 dabran kana jechuudha. Amma haga warra Tigraay waliin ta'anii araaramuudhaaf warra federaalizimii kana waliin ta'anii araarama karaa nagayaa buusaa lola dhaabuu eegalanii warra karaa Tigraay jechuun Oromiyaa keessaa miti Tigraayitti eegalan kana warra yeroo diina walitti ta'anii waan hundaan fakkeenyaaf waa'ee amantii isaan dahoo godhatan kan ortodoksii kanas haa ta'u akkasuma gartee waa'ee lola kana dhaabu lolan dhaabinaadha fakkeenyaaf isaan ibaluu naa balleessaa kana naa balleessaadha. Amman tanaa bakka kaleetitti deebii ka jedhu dhiibbaa guddaa irratti godhaa jiran silaa nuti illeen hooyi jennee warra kana yeroo gabaabaa keessatti muudiitti qabannee akka isaan hin dubbanne ni goona bar isinirra nu sodaata yaa bilisiginnaa isinirra nu sodaatan ummata sodaata warri kun jechuudha isin caalaa nu sodaata mootummaa tokko wanni tokko mootummaa ka mootummaa godhu keessattuu Afrikaa kana keessatti tufuuzoodha deeggarsa si waliin jirraadha waa takkan fidduudha nama isatti quba qabu san quba itti qabdee irraa dhoorguudha san nutu godha fakkeenyaaf gaafa dhiyoo jarri gurraacha uffatanii Oromoon guutuun adii uffate akkam taata jarri gurraacha uffatu ittiin qaanfanne bar yookiin taankii Finfinnee keessa mul'isan sanii miti bar ummataa sodaatanii bar jalqabumayyuu haga ummata kana karaa qoqqoodanii dhabanii ya haymaanos nagarnoo yamin nagarnoo jedhaniiti waan ta'an dhaban jechuudha. Amma duuba akka warri kun warra keenna maaliif irratti duultan jenneetiin isaanirraa isinitti Oromummaa garaagarummaan siyaasaa akkuma jiru ta'ee jechuu kiyyaa beeki. Garaagarummaan siyaasaa fakkeenyaaf badhaadhina waliin qabnu akkuma jirutti ta'ee tan Oromummaadha. Yaada jaraa kan shiraasan fashalsuudhaaf akka akkas taanee gartee isinii waliin dhaabbannee isiniifis sagalee isiniif hin taane mootummaan qawwee qofaa miti ummata barbaada deeggarsa ummataa barbaada akka san hin taane maalii akkaataan keessan kun immoo waggaa tokko fakkeenyaaf jaraa waliin jara boochisaa asiin ammoo akkanumatti gartee Oromoonis noormaaluma akkanatti harka dha'u yookiin ammoo waggaa tokko Oromoo waliin jara boochisuu yeroo takka ammoo Tigree waliin yeroo akkas yoo ta'e beenu ka fakkeenyaaf jarleen amma booda gam deebi'anii isin amanan ka jedhu jechuun yoo siyaasa akkasiillee ka fayyadamu deeman ta'e jechuu kiyya.
Garuu wanni amma shimeen jedhe kuni dubbii dhugaati. Garuu hojiidhaan mee araara achii warra kaleessa wal lolaniin kan wal ajjeesaniin kan araaramuu deemaniin san haga gahaniyyuu amman tana kan hidhaa jiru. Abbaan giddii fakkeenyaaf mee nama akkanuma dubbate akkuma nama haasawaa jiru kana haasawee waanuma isatti fakkaate isinuma qeeqee isin balaaleffatee sirna isin deemtaniin san jibbee har'aan tana sababuu saniitiin yeroo biyya galu hidhaa seena jechuudha. Yooni maanyaa kan isin abaaruu qofa osoo hin tahin nama amantiin gosaan akka waliin bu'uuf waa meeqa godhaatiin ture biyya galee mirgii dubbachuudhaan eeggamee fi jechuun yoo inni waa haa ta'u jechuu kiyyaa miti. Akkasitti garaagarummaa kanaatu jiraachuudha amman tanayyuu. Kanaaf akka jennu wallaalle isinirra sila afaan guuttannee halkanii guyyaa isin faarsina halkan maaliif nuti sagalee uummataati uummataaf yoo karaa kanaan faayidaan argame nuti paartiin qabnu. An paartiin qabu akka kiyyatti waan gaarii yoo badhaadhinni hojjete waan gaarii hojjeteen jedha. Akkasuma kan paartiin biraas kan saba kanaaf qabsa waan gaarii argate yoo hojjete yoo arge hojjeteen jedha. Garuu warra dhiiga ofii lubbuu ofii of kenneetiin Oromoodhaaf qabsaa jiru ammoo irratti hin duullu. Warri biyya bulchaa jiru carraa biyya bulchuu dhallee harka argatee waan hedduus godhuu danda'a waan hedduus nu miidhuu danda'a nu miidhas ture nu miidhas jira. San hundaafiyyuu waan ta'eef itti duulla malee yookiin jibbaa maqaa paartummaa isaanii saniif miti jechuudha. Uummata rakkataadhaaf sagalee ta'uudha yeroo hundayyuu. Kanaafuu nuti isinii waliin dhaabanna. Uummanni kan afaan wallaale. Waan qe'ee keessatti haasamuutu quba qabaanu gaafadha. Uummanni kun afaaniin nama soba malee bakkuma kaleessaa san jiraa kan jedhu isin shakkaa jira namni. Waa hedduu uummata kana sobdanii jirtan. Mee lammama waliin maan araaramne fakkeenyaaf. Lammama waliin teessanii maan wal dubbattaniitiin fakkeenyaaf waliin maan hojjanne. Akkasuma paartii siyaasaa kan makaraa nagahaatiin qabsaa ammayyuu hidhaa jira. Baawwan HD fakkeenyaaf kan akka Daawud Ibsaa Oofee kun Johaar fa'aa Maraaraan fa'aa ammayyuu amma mee isaan mukaan waliin haasoytanii teessanii kaleessa wal dhiibni har'a waliin dhiibnu jettanii maa waliin wal taatanii waan irratti walii galtanitti waan garaagarummaa qabdan akkuma jirutti ta'e akka ammoo silaa siyaasuma hammayyaa kan addunyaan ittiin bultutti waliin teessanii maan haasa'ina warruma amma karaa nagahaatiin qabsaa'u kan hidhaa jiru maan hiikina qaqawweetii miti. Gaafa kana ta'e nuti illeen warra kana nuti isinirraa muudii itti qabatee torbaan takkatti gadi teessisaa jechuudha. Isin caalaa uummata sodaata warri kun. Oromoon miiliyoonni meeqa akkasitti yoo gartee isinirraa waa takka hin fiddan gaafa jirri Abiy ISIS nu jettee Oromoon aayiskiriim nu gaafa jedheen san dubbachuu dadhabde jechuudha. Amma kanaafuu agulwalaa ofiisiin godhinaan ullee hin godhinaati qabatamaan waan Oromoon isin gaafataa jiru homaa lauma sassalphaa namuma siyaasaan hiitan kama nagee hamman isaa taa'u manaa fuutanii hiitan kanneen gadi lakkisaa garaagarummaa Oromoo waliin qabdan dhiphisaa garaagarummaa siyaasaa kan warra paartii waliin qabdan xiqqeessaatii waliin taa'atii haasawaa. Araara kallattii gartee isinirratti walii galtanii nuti hin beeknu san akkasitti waliin araarama. Amma bara kanatu afaan nu qabee jechuudha silaa waan hojii gaarii Adaanachi hojjettuuf waan hojii gaarii isin hojjettu kan ammoo harkatti qabamu fakkeenyaaf amma warri 360 kuni akkamitti Finfinnee keessaa baajaajiin kun waan isin ajaa'ibsiisu fakkeenyaaf nama isaan seeraa ala bakka biraarraa fidaniitiin moggarratti buusanii akkan fattashamne baajaajiin akka nama magaalaa keessaa fakkeessuudhaaf moggarraa fuudhee baajaajii moggarraa bakka moggaa magaalaa Finfinnee bu'eerraa fuudheeti magaalaa keessa naqaa jechuudha. Amma tarkaanfii akkanaa kana yeroo isaan fudhataa jiranitti akkamitti kuni godhama kun akkanatti hojjetaa mootummaa kan kifla katamaa bulchaa jirutu akkana godhe jedhaniiti. Kanaadha amma torbaan kana waa'ee kana Finfinnee keessaa akkas godhaa jiranii. Bar waanuma waggaa afran kana qubsiifame godaanaan parsantii 96 Adaanech jettu sanidha. Ka duraaniitii miti beeki jiraata achi kan gartee Eneezar Yellanyim Addis Ababa beerin jedhu san hin baanu beekan. Kanuma amma isaan tonkolima ammaa kanaaf kan isaan hojjetaa jiran jechuudha. Tartiiba isaan mootummaa kana fonqolchineetiin itti qophoofne akkaataa qeerroo kaleessa Oromoon kaleessa tokkummaan dhaabbatee wayyaanee lafa sochoosee qeerroon itti wareegame akkasitti wayyaanee kuffisee tartiiba saniin deemnee biyya qabannaa nuti aangoo qabanna ka jedhuudhaani leenjii akkanaa kanarra jiran jechuudha. Warri magaalaa kun nuuf hin du'u miskiina gartee qotee bulaadhaa fi namoota rakkataa fakkaatan kana akkanaa kanneen finne ispoonsara taanee fi Finfinnee galchinee akkanatti itti fayyadamnaa ka jedhu tartiiba kanaan socho'aa jiran jechuudha. Yeroo mootummaan ammoo kana hin ta'u jedheetiin kana isaan harkaa qabaa jirutti የዘር ጨፍጨፋ ዘሪ በሌሱዳፍ አማራት ተከስተኤ ማራት ተከስተኤ ያኒት ነከስቲ ሐርከት ቀቡዳፍ ሞቱመት ተልከኒ ጉያ አዱኛት ለኢዩ ኡፊል ሰገሌው ሊተኒ ወልከካሱ ከራከናት ያንጀቹዳ ለኪ ሲሪዳ ኩኒ ዋና ከናት ያከጀኒ አፋን ጭና አኑትለ አሞ አፋን ህንዳባነ ኢሲኒራ ዋን ጎሩ ደምነ ብልጽግና ያ በራሪና ገራገሩማ ሲያሳ ኢሳ አኩማ ኑፍ ሬፉ ሽመኝ ሰን ኦሮሙማ አከ ተኮታኑፍ ኢሲኒሲ ገራገሩማ ሲያሳቲ ፈቸና መሂተን ሰንን ገዲ ለኪሳ Me abba giddi faahika lammi beenya faahika hoggantootuma abaa'oo kanneen hiikaati ummata kana araarfadha ummata kana gammachiisa ummanni kana isinirraa eegaa jira ammayyuu lakki afaanumaa jira isinirra baree jira amala keessan ka durii san jechuudha akka afaan qofa isin harkaan taane hojiin nu agarsiisan jechuu barbaade tan Abduu Moobaala Piraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaannaa tura.
Audio Jungle.